Seenaa gabaabaa gooticha qaxalee ilma Oromoo jireenya isaa dhiisee qabsoo diddaa gabrummaa uummata Oromootiif qabsaa'aa ture qabadhee isiniif dhufee jira. Maarree qabsaa'aan kun eenyu jechuun keessan hin oolu. Qabsaa'aan kun Elemoo Qilxuu jedhamuun beekama. Elemoo Qilxuu bara 1936 baha Oromiyaa Harargetti dhalate. Maqaan dhaloota isaa Hasan Ibraahim yoo ta'u, bara 1960 Yemen magaalaa itti maqaa Oromootiin hedduun ittiin isa beeku Elemoo Qilxuu fudhate. Egaa Elemoo Qilxuu bara ijoollummaa isaa carraa barnootaa idilee waan hin argatiniif barumsa amantaa jalqabe. Barumsa amantaa erga eegalee booda nama dhuunfaa bira hojjechuu eegale. Namni inni bira hojjechaa ture gara Yaman waan godaaneef Elemoonis isuma wajjin gara Edenitti godaane. Elemoon Edenitti galee hojii dhuunfaa isaa eegalee haadha warraa Ammuunee Omar fuudhuun bultii dhaabbate. Elemoon hojii dhuunfaa isaatiin milkaa'uun isaa bara 1966 ija tika imbaasii Itiyoophiyaa biyya Yaman jiru keessa gale. Sana booda bara 1967 gara Finfinnee yeroo dhufu humnoota mootummaa Itiyoophiyaan morman waliin walitti dhufeenya qabda jedhamee hidhame. Mana hidhaa keessatti baatilee hedduuf dararaa fi reebichi irra gahaa ture. Dararaan Elemoo Qilxuun irra gahe kun jireenya isaa jijjiiruudhaaf sababa ta'e. Sana booda maatiin Elemoo buusii buusanii qaamolee mootummaan waraqaa eenyummaa isaa qabataniif laatanii hidhaa irraa akka ba'u taasisan. Hidhaa irraa erga hiikamee Elemoon jireenya isaa qananitti deebi'uu hin barbaadu. Maatiifiif jiruu dhuunfaa isaa dhiisee bara 1968 Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo dhaqe. Qabsaa'ota Oromoo Somaaliyaa turan waliin wal argee dirqama kaayyoo Oromoo biyya Arabaa keessatti ibsuu fudhate. Sana booda gara Yaman deebi'ee waldaa Oromoo bu'uuressuun dura taa'aa ta'ee gaggeesse. Itti aansuun mootummaa Yaman amansiisee waajjira siyaasaa bane. Kana booda hojii siyaasaa irratti fuulleffachuun Oromoota bahaa giddu galeessa jiran dammaqsaa fi ijaaraa mootummoota Yaman, Siiriyaa, Iraaq akkasumas dhaabbata bilisummaa Paalestaayinii fi adda bilisummaa Eertiraa irraa gargaarsa fi deeggarsa fudhachuutti bobba'e. Gargaarsa mootummaa Iraaqiin leenjii loltummaa yeroo jalqabaaf baatii 7 leenjisee ajajaa waraanaa jaarraa abbaa gadaatiin hoggansiisee bara 1969 Harargetti bobbaase. Waraanni kun gara Harargee osoo imaluu kaaba Somaaliyaatti humnoota mootummaa Soomaaliyaatiin walitti bu'anii hedduun wareegamanii Elemoo fi warreen hafan hidhaa ganna 5 fi baatii 6 adabaman. Elemoon taatee kanaan osoo abdii hin kutatin gargaarsa adda bilisummaa Eertiraa irraa argameen lola bilisummaa eegale. Walgahii Maccaa fi Tuulamaa bara 1973 ture irratti qabsaa'ota Oromoo wajjin wal argee walgahiin kun bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromootiif haala kan mijeesse ture. Egaa gootichi qaxalee ilma Oromoo Elemoo Qilxuun dhuma irratti baatii Hagayyaa bara 1974 jaallan isaa waliin loltoota mootummaatiin wareegaman. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya, kun seenaa gabaabaadha. Waa'een Elemoo Qilxuu immoo wanta haganatti haasa'anii osoo hin taane wanta kitaaban iyyuu osoo barreessanii himanii hin dhumne waan ta'eef, kanaaf ani immoo seenaa gooticha kanaa gabaabsee isiniif dhiheesse. Egaa seenaa kana qopheessuun kan isiniif dhiheesse ani Aadam Abdullatiif jedhama. Hanga seenaa biraatiin walitti deebinutti.